kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaan saboota sablammoota fi uummattoota Itoophiyaa marsaa 20ffaan kan bara 2018 naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hoosaanaatti bifa miidhagina qabuun kabajameetiin kan jiru sabaa fi sablammoonni aadaa shubbisa isaanii maal fakkaata meeshaalee faaya isaanii maal fakkaata kan jedhu turtii kasi waliin taasisnu ta'a kasi waliin tur immoo ani guddataa jamaatii duduukaa bu'aan affeerraa keenya kabajaatu. wanne Rudure, wanne Oromo, wanne Oromia, wanne Sabako, wanne Adako, wanne Oromo, Balera Bomanda wanne, Balera Bomanda wanne, Balera Bomanda wanne, Balera Bomanda wanne, Ballimni Maremanda wanne. Bagana gaanufta sinin jenna biyyaanni maal fakkaata? Isu waago jallu jedha. Aadaan kun aadaa Oromooti. Oromiyaa keessa kun akkatti ayyaanni akkatti bareedu aadaa ofiigaa namni akkatti bareechee ibsu kana caalaa wanni namatti bareedu hin jiru wanni kana caalaa mi'aawu hin jiru wanni kana caalaa nama gammachiisu hin jiru aadaa ofiitii ol wanni jiru hin jiru akkas kanaan dura hirmaartee beektaa akkanatti aadaan kun kabajamuun isaa faayidaa maal qaba? Hirmaadhee illee beeku garuu aadaan kun yoo akkasitti hirmaachan aadaan kun maaliif waan garagaraa ummata garagaraatu wal nama barsiisa ummanni garagaraa wal bara wal qixxummaanni jabaataa hin guddataa iddoo guddaa gaa jedhee Chaviva mirambana beke urgo kiyaka Oli chaviva urgo Masiksi abara Ya pingal chujarre Marra wambo kota Marra paserate Anse nangorota Yama Ya yama Ya yama Ya yama Ya yama Ya yama Ulfadhaadhaan maqaan kiyya Qilxaa Roobaa jedhama. Jila agarsiisa aadaa Oromoo bakka buune. Ayyaanni sabaa fi sablammootaa kun akkanatti kabajamuun faayidaa guddaa bu'aa guddaadha. Maani tokkummaa biyya kanaatii fi akkuma beekamu ayyaanni kun yeroo ammaa kana marsaa 20ffaa fi magaalaa Hoosaanaa kanatti haala bareedaan sabaa fi sablammoonni hundinuu irratti argamanii nulleen gammachuu guddaa ayyaana kana irratti hirmaachuu kennaaf gammachuu guddaa qabna. Alele 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 yeroo ammaa kana ammoo egaa jilli godina Arsiirraa dhufee as magaalaa Hoosaanaatti argamuudhaan uffata aadaa isaanii meeshaalee faayaa qabachuudhaan argamaniitiin kan jiranii isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Oromiyaa kiyyaana misoomi. Waanenu boodee nama nyaachisa Oromiyaa kiyyaana misoomi. Araara araara ani kaannenusi Oromiyaa bakka bu'een dhufe lafa qubsumaatiin immoo Maccaaftuu lamarraa kan nuti dhufne baay'een isaanis immoo guutuu godinaalee Oromiyaa irraa kan dhufanii asitti argamanii. Tole mee ayyaana sabaaf sablammootaa kabajamuun faayidaa maal qaba tokkummaa uummata gidduutti? Kanaan dura biyya kana keessatti Itoophiyaan akka waan saba tokkoon hundooftee amantaa tokko irratti bu'uureffamtee afaan tokko qofti beekamtii qabuutti kan laalamaa ture. Garuu adeemsa keessa qabsoo uummanni Oromoo taasiseen sabaaf sablammoonni biyya kanaa taasisaniin mirgi sabaaf sablammootaa kabajame namni afaan isaatiin uffata aadaa isaatiin bakka kanatti argame wal qixxummaa fi guyyaa itti labsuudha jechuudha. Oli chaviva jiroo maatiin baatee urgooti yaga Oli chaviva Yola yola awe yola Mombo maras kui kota Momras kui kahe Mombo maras kui kahe Mombo
ammallee turtiin keenya si waliin taasisnutti fufneetiin kan jiru kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana ammoo saba Walaayittaa waliinan jira. Walaayittaa waliinan turtii kan taasisu ta'a jechuudha. ፍጹም ዛራ እባላለሁ። በዓሉ በጣም ደስ ይላል። Ayyaanichi baay'ee namatti tola. Saboonnii fi sablammoonni haala bareedaa ta'een aadaa isaanii agarsiifataniiru. Kana dura walirraa fagaannee waliin beeknu jechuun ni danda'ama. Guyyaan kun akkanaan kabajamuun aadaa walii akka beeknu muuxannoo akka wal jijjiirru nu taasiseera. Akka saba Walaayittaatti aadaa keenya agarsiifneera. አሁን ከዛ በኩል በትንሿ የምትመለከታት እቺ ከራቤ ትባላለች። Meeshaan xiqqoon argitu kun karaabee jedhamti. Dibbeen ammoo afaan Walaayittaan kaambaa jedhama. Inni ulee fakkaatu kun meeshaa muuziqaa saba Walaayittaa Caccaa Zayyee jedhama. Meeshaa muuziqaa afuufamudha. Walaayittaan meeshaa muuziqaa kana fayyadamuun aadaa dhiichisa isaa agarsiisa. Yeroo ammaa kana immoo saba Koonsoo waliin kan argamnu. Sabni Koonsoo egaa uffata aadaa isaaniitiin faayamuudhaan akkasumas meeshaalee muuziqaa isaanii qabachuudhaan asitti argamanii jiru jechuudha. Wajjin kan taphannu ta'a jechuudha. ጉሜዳ ጉደለ እባላለሁ። የሀያኛው የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በሆሳዕና ክልል ሆሳዕና ከተማ ላይ guyyaa saboota sablammoota marsaa 20ffaa magaalaa Hosaanaatti kabajaa jirra. Baay'ee namatti tola. Jiraattota magaalaa Hosaanaa dabalatee imala irratti simannaan nuuf taasifame waan addaati. Ayyaanni kun waloomaaf tokkummaa keenya cimsuun galma tokkoof akka dhaabbannu kan nu taasisudha. Ayyaanicha irratti hirmaachuu kootti baay'een gammade. Kun kwaalaa jedhama. Meeshaa faaruu keenya ho'isuudha. Xurumbaa kan jedhamus ni qabna. Kunniin meeshaa muuziqaa keenya. ድምፃዊ ውጁሉ ደንብሻ እባላለሁ ከጋርዱላ ዞን። አርቲስት ውጁሉ ደንብሼን jedhama. Godina Gaardullaa irraa inni dhufe. Godina Gaardullaa keessa saboota afurtu jira. Ani saba Daraasheen bakka bu'e. Sabni Daraashee kan ittiin beekamu fiillaa fi dhiittaa sochii jedhamuuni. Ayyaanni akkanaa kun saboonni aadaa isaanii waltajjii addunyaatti ittiin beeksifatu. Aadaa shubbisaa, meeshaalee faayaa, akkaataan uffannaa sabootaa kan ittiin mul'atudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana ammoo saba naannoo Tigraay irraa dhufe waliin turtii isaa waliin kan taasisnu ta'a jechuudha. አጎስ ባላለው ከትግራይ ክልል ነው የመጣሁት። ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሲከበር በጣም ደስ ይለኛል። ጉያን ሰቦታ sablammoota Itoophiyaa yoo kabajamu baay'een gammada. Faayidaan isaa ammoo uummanni Itoophiyaa tokko akka ta'u taasisa. Uummanni yoo tokkoome ammoo misoomaaf ka'a. Guyyaan kun bakka lammiileen Itoophiyaa kallattii hundarraa walitti dhufanii itti wal arganidha. isaatiin kan jiru yeroo ammaa kana immoo saba Hararii waliin kan turtii taasisnu isaanummoo waliin turtii taasisna isin duukaa bu'aa. حبيبي يا رسول الله ስሜ ሪና
አህመድ ነኝ። ከሐረር ነው የመጣሁት። ካልጠበቅነው በላይ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ayyaanichi kan eegneen olidha. Baay'ee namatti tola. Simannaan jiraattota magaalaa Hoosaanaa namatti tola. Ani akka carraa ta'ee yeroo lammaffaafan dhufe. Waldorgommii ispoortiifis dhufeen ture. Yeroo sana misoomni koliidarii hin hojjetamne. Amma garuu baay'ee bareede. Tokkummaa keenya cimsinee ayyaana kanatti fufsiisuu qabna. የብሔር ብሔረሰብ ሲከበር ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yommuu kabajamu sabootni adda addaa aadaa seenaa isaanii waltajjii addunyaatti itti agarsiifatanidha. በእጃቸው ይሄኛው እንግዲህ ጦር ነው። ጦር ማለት ብዙ ጊዜ ያው በለቅሶ ጊዜ meeshaan harkatti qabatanii ittiin sirban kun eeboo gaachana jedhama. Meeshaa kana yeroo gammachuus gaddaas itti fayyadamu. Dubartoonni harkatti kan qabatan kun ammoo dooqaa jedhama. Kan dhiirotaa garuu tooraadha. ስሜት ስራምባቸው ባላለው የመጣሁት ደግሞ ከአማራ ክልል ነው። ብሔር ብሔረሰቦችን ስናከብር እንግዲህ ጉያ ሰቦታ ሰብለሞታ ፊ ሁመቶታ ኢትዮጵያ የሙ ከበጅኑ ሰቦትኒ ኢትዮጵያን ማለከ ፈካቱ ወልተጂ ኢtti argisiisanidha. Uffanni ani uffadhe kun kaabbaa jedhama. Kanin mataarratti maradhe ammoo zawdiidha. Mormarratti kanan hidhadhe meeshaan faaya kun gubaagub jedhama. Keessumattuu naannawaa Gondaritti beekamaadha. Dubartoonni heerumanis hin heerumnes ni hidhatu. kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa saboota sablammoota fi uummattoota Itoophiyaa marsaa 20ffaan naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hoosaanaatti bifa miidhagina qabuun hawwataa ta'een kabajameetiin kan jiru. Egaa nuti sabaa fi sablammoota naannolee garaagaraa irraa dhufa waliin turtii taasisuudhaan qophii kan simbiraan geenye yoo ta'u qophicha qopheessuudhaan kan simbiraan ga'e ogeessota kaameraa mara waliin ta'uun anguddataa jamaatiin ture qophiilee keenya kanneen biroo waliin turtii akka taasisan sinaffeeraa yeroo gaarii. Mama, enya kaleswa, yelelele, eswa benya.